Minnesota galatoomaan isiniin jaa ummantoota kabajamaa jaalatamaa Minnesota baay'ee ilma keessan boonsiftanii boonsisuu qofa osoo hin tahin hujii addaatti kennitanii jechuudha. Asuma warri jaawarganaa biyyatti hin galin maareetti hin galin mitirkishootti hin galin jettan jaawarganaa biyya galuu biraa kutee jira. Qabsoo eessa geesse qabsoo eessaan geesse malee ganaa biyyatti hin galin mitirkishootti hin galini sigale 4 kiilootti yoom gallaa jettanii gaafachuu malee waa'ee biyyatti hin galini ganaa gubaa gataa jirtu sun dhumatti qumaara nyaatamee jechuudha. Saniifuu Minnesotaan baay'ee galatooma. Opidiyoon namoota baay'ee hayluu kabbadaa nama jaamu Minnesotatti ergitee 7 as ture kutee jechuudha. Diaspora waan barbaadan isiniif goonaa dachillee isiniif kennina investment illee ni gootanii sigale nu dhageeffadhaa gurbaa kanaan bahinaa jedhaniiti hayluun as ture hayluu kabbadaa namni jaamu ergamee as ture kutee jechuudha. Sigale andeen gadda tanaan quba qabaay Minnesota ilma kee qaanaysin ilma kee dhageeffadhu ilma kee gaafii ittiin heddummeessin sigale gaafii gaafa namni kun nama gaafillee sodaatu miti gaafiin heddummeessinii jedha ammachuun kiyya ni yaadatta moo yaadatta sigale nuti waan qubana qabnurraahi iyyinaa jechuu sigale akkasuma Minnesota keessa gaafii nun jirtu maaliif duraan beeyna nu guddise guyyaa morminu beeyna guyyaa isa harka dhooyinu beeyna guyyaa deeggarru beeyna bar gartee isin rakkoon keessan gaafa nuti jaawar morminu sanfa isiniif haara jaawar kun sigale nuti wajji guddannee nu guddifate Minnesotaan sigale sa'aatii inni nurraa jarjarees ilma keenya ilma abbaatu hidhataa janii saniif hidhachuu turre jechuudha. Dura dhaabbachuu turre Opidiyoon haareetti gaa nama garaaf bitame nu seete 7 dabre as 7 as ture namichi suni sigale waajjira muummichi ministeera irraa ergabeeti as ture isin dhageeffannaa isin dachillee isiniif kennina investment illee ni gootanii Opidi diaspora jechuun gartee lafee dugda keenyaati hotta biyya teessan guddis bar Opidiyoon tun bar akkuma isin namni garaan bitama seeti bar yaabbulees nuti bar agabuu bullee waan qabnuun dadhawannee yoo Oromoon nu bilisoomte yoo Oromoon mataa ol qabattee deemte yoo Oromoon gidiraan raabaate yoo Oromoon ajjeefamuu dhiifte hidhamuu dhiifte gibiran taane raffeehamuu sigale khaadiree gabbaruu dhiifte sigale sirni bilisoomee Oromoof nagaya taanaan diasporaan tokko bashannanuu malee taphachuu malee sigale irran kaayyannee bar waan isin haasuytan yaa abbootii gara yeroo hunda isinumatti himnaa jechuudha. Akka waan garaa namni isaan deeggaruu koottaa jedhanii asii gartee as dhufee kadhachuu ture nama meeqa nama 8 bira dhaqee jedhanii Minnesota miliyoona 60 Oromoon namoonni 60,000 ol jiru namni 6 moo 7 bira dhaqee jedhan sigale sunuu gaafii dhaan isa afan faajeessee kutee jedhanii so akkasii qaanee kutee Minnesotaan hedduu baatee nu boonsiftee Minnesotaan galatooma warri Minnesotaan gammachiifte sheer godha waliin gayaadha. Minnesotaan dhaamsallee jajjabaa dhaammatte tokkummaa Oromollee hedduu dabarsite mee waan lamaan takkaan isinii tokko waan Minnesota keessatti Minnesota keessa namni dilli galma guute sun namoota yaada adda qabu hagam takka akka Oromoon dammayte wanni tokko akka gaariin na gammachiise wanni tokko khaniin akka gaariitti haga irratti fi gammadu jiru sadarkaa dammaqinaan ummanni Oromoo irra dhaqeetu baay'ee takka na ajaa'ibsiise baay'ee takka min keessattuu Minnesotaan dammaqina akkam akka qabdu baay'ee takka na ajaa'ibsiise jechuudha. Mee isiniif illee niin qooda seenaa dara namoota mee eenyu yaadata namoota tokko dura Ahmad Dallalen kan jaaniin kitaaba Jaawar Muhammad print godhuudhaaf nama $3,000 baase sigale ni yaadattanii
namni sun deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Akkasuma Ridwaan deeggaraa ODF turre jechuun hundi ODF jechuudha. Deeggaraa Leencoo Lotaa ODF jechuudha. Look, namoonni kun nama yaada adda addaa qabu jechuudha. Oromummaan hangam takka akka waliif fidde. Oromummaan hangam takka akka walii hadoojjite. Sigale? Baay'ee takka gammade wallahi. Akka mataa kiyyatti warroota yaada addaa qabu kasitti hayyuu bira dhaabbatanii. Sigale? Hayyoon teenya takka, diinni keenya tokko, galmi keenya tokko, karaan yoo deemnes. Sigale? Yoo ati khaabaan dhufte yoo khibbaan dhuftes galmi keenya Oromoo fi Oromiyaa sabaa sablammii Itoophiyaa salphina jalaa baasu. Waboon dhuftus, ODF'n dhuftus, Jaawarin dhuftus, sigale abba feeteen dhuftus galmi keenya Oromoo bilisoomtee sirna bilisaatiin gartee qabeenya isirra murteeffattu. Abbaa biyyummaa isiiti murteeffattu arquudha jedhaniiti jarri sun jara san beeki waan isin beeytan waan miidiyaa irra dubbatameefin jara san keessaa isinii fuudhe deeggartoota badhaadhina achi keessa jira. Deeggartoota soo tokkummaadhaan namnichi keessa taa'u ture jechuudha. Wanni amma duraan isinii dubbadde wanni PP'n sodaatu birgeedii caala PP maaltu jiraame wanni Abiyyi sodaatu. Kun ijoolluma masruufa isarraa fudhachuu isa jala yaatu malee hoogganotaa fi wanti nama aangoo qabu jechuun ni ulfaatti. Wanni Abiyyi sodaatu. Sigale wanni Abiyyi sodaatu birgeedii meeqa waraanaa miti amma duraan isiniin jedhe ijaaramuudha. Nama ijaarame wanni inni sodaatu. Sigale nama ijaarame. Namni ijaarame eessa jira? Eessa deema? Galmi keenya eessa jee wal gaafata. Yoo ijaaramte humna taata. Yoo ijaaramte ilaameedhaan gartee qabsootan bakka silaa barbaadde san geessa ni beeka nama ijaarame. Tanaafi tokkummaa Oromoo caccabsu. Jimmaa fi Arsii jee namni muka walit dhiibu. Arsii fi Wallo jedhanii muka walit dhiibu. Maarree fi maarree jedhanii wal cafaquun kullaali isaaf celebration gammachuu oliiti isiniin hin jenne amma dura. Sigale. Amma maal jedhanii gartee shawaa aangoo fudhate maarree aangoo fudhate mitrik olola kanaa kana oofsisu isa sigale. Olola kanaa kana guutuu isa oofsisu isa. Shawaan aangoo qabdu jirtu durriyyee gartee barandaa jala dhadhaabbattu. Maqaa shawaa dhawattee tachi dhadhaabbattu ergamtuu garaa isii guutuu ergamtu kun shawaa bakkan bu'u. Sigale. Arsii bakkan bu'u, Harargee bakkan bu'u, Jimma bakkan bu'u, Wallo bakkan bu'u, Wallagga bakkan bu'u jechuudha. Kun garuma fi bakka bu'aa jechuudha. Sigale. Inni maal barbaadee gartee mootummaan tun mootummaa abaluuti. Ta shawaa maarreeti shawuma tanaa bara shawaa baa, shawaa lixaa, shawaa kaabaa, shawaa miitirkishooti adda qoodeeti. Hingartu nugusuu tarrafaa wal horaatu shawaa lixarraachi jiraa jaan sigale hoggii lixa bira dhufe. Hoggii Wallagga bira dhufe hingartu garramuu daddafaa gangalchaatuchi jiraa jaan sigale. Shayxaanni isaa gangalchu. Akkanaan gartee sirnuma paartichuma keessattuu wali buusee amma PP namni beeku sirri beeka waan kana. Waan ina naasa'u kana isin PP TV irra gartan malee lafatti hin beeytan nuti lafa beeyna sigale. Namni kun hundi laa'ina mataasaa qaba jechuudha. Akkana diigeeti gartee namni hundi pirezidaantiin Abiyyi irraas eega itti aanaan pirezidaantii Abiyyi irraa eega itti aantuun pirezidaantiitis hundi Abiyyumarraa walee iddii jechuudha. Memma laala yeroo hunda waan amma deeggartoota illee jechuun namatti ulfaata waan caraqa bazabbazaa asirraa mootummaa Oromooti jettu sana inni rakkoon qabuu jette warra jalaas hin jetti sigale. Maaliif akkasi jaarratee jechuudha. Sammuu namarratti akkasi taphate. Miidhamaaf akka nutuu dogoggorree Shimallis irra duuluun turre. Nutummaanu hanga dubbiin arkin
Dogoggorree Shimallis irra duulu turre garuu duulli keenya sunillee lafan banne abbaan badii eenyu akka ta'e isa akka ta'e sabaa fi sablammii ummata Oromoo guutuufillee ifa baasee jechuu qabsoon teenya sun lafan banne jechuu saniifuu inni gartee Oromoo diaspora kana hunda tokkummaa isaanii diigee amma jawwee maal jechuu turan Arsii qofa harka dhawaaf Maarree qofa harka dhawaaf Mitirkishoo qofa harka dhawaaf jechuu turan no namni doolaara 3,000 baasee sigale doolaara 3,000 baasee kitaaba Jawaar bite sun nama Wallaggaati namni doolaara 2,500 baasee bite nama Harargeeti sigale kana hunda isaan keessa calalanii maal godhuu barbaadan akka gartee gandatti fi gandaayyaan warri gandaalizimii ifi gandaayyaan gandaan nama madaalu garaa nama madaalu sigale akkuma beekanii mana eegan janii mire akkuma beekanitti siyaasa dalaguu barbaadanii jechuudha. So amma maal godhanii asirraa maqaa Jimmaa baafataniiti Harargee taa'eeti bareedduu Jimmaa bareedaa Jimmaa maqaan isaa akkasi Facebook irratti taa'eeti abbichuun goota Maarreen goota Mitirkishoon goota sigale siinja amma jarjaraan kiyya dhufee isi warri Jimmaa kun jaa sigale Jimmaa miti beek isaaniitu maqaa Jimmaatiin akkasi daljalchiisaa jechuun Oromoo tana gandaa wali buusuudha san dabartii Gujii fi Boorana walin naqee bar maddawalaa buufuudhee Boorana jala galchee akkamis seenaa teenya gurgurta janii akka Boorana irra dhukaasan akka Gujii irra dhukaasan tokkummaa Oromoo kana keessoo Oromoo kana caccabsee alhamdulillah ijee gattaa'u barbaade jechuun sigale kun hundi akka isaa milkooyne Oromoon garaan akkan jaarame sigale kanaatu bara opinion tun Oromoon beeytu nama walin beeyne wajji qabsaa'u jira hawginan jubar sigale isin dhugaanaan fuutan jarri gartee akkuma ifitti Oromoo tana madaallu jira tokkummaan Oromoo kun dhiigaan akka gartee dhufe isaan irraa hukuban qabanii jechuudha irraa hukuban qaban waan garaan gartee walirra bittee qabsaa'ota kana walirratti duulchisuu dandeessu itti fakkaattee jechuudha saniifuu wanni sun akka gartee ummata Oromoo biran jirre akka diaspora keessan jirre Minnesootaan dhuftee galmeessite Minnesootaan mirkaneessitee jechuudha eegalli gajarri keenya qata godhuuf sigale Minnesootaan mirkaneessitee jechuudha Minnesootaan dabriiti ammaasis Oromoof Oromiyaa Oromoon akkan diigamin Oromiyaanis akkan diigamin federalizimiinis akka diigamuun dandeenye jala murteeti dhaamsa ergitee jechuudha Minnesootaan waan ajaa'ibaa dalaydee beek Minnesootaan waan addaa gooteen siin jedhe sigale ajaa'iba natti akkamin namni dammaqinaan hawaasni keenya bakka takka tamakka gahe dammaqinaan hawaasni keenya eessa akka jiru sigale wallahi waan gartee nama gammachiisaa hedduutu walgahii sanirraa natti mul'ate jechuudha dirqamallee Jawaar irra kaani jechuudha Jawaarillee takkaa isin gartee isin hin qaaneessine wahiin isin qaaneesse fuul durallee isin hin qaaneessu sigale waadaa seenee jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin Oromoon facaate Oromoon bittinnooyte sigale bar gowwaan gartee huggii quufee waan beelonsee jette Oromoon ilmaan Oromoo aangoo qabate wanni kun gartee wohumatti fuftee gartee isaan jiraachisuu deemtu waanuma gartee isaan wanna gootu itti fakkaatee jechuudha sigale yeroodhaaf gartee nama wali buusuu dandeessa nama hanga tokko wallaala khatahee fi faayidaa fi wanni sossobdee if jala oofuuf yeroof ni dandeessa jechuudha garuu itti fufanii ni qaba hin qabu abadan saniifu Minnesootaan waan adda adda leeyte
ililli facaasaa Minnesota waan adda leedee tokkummaadhaan dabarsiiti inni akka maal eegu jiran isaan ummanni Oromoo wanni irraa ifeegu dhaamsa kiyya kana please waliin naagaya